gaafi obboleessa keenya kanaa wajjin qabna. Umrii isaatiif waan adda addaa gaafachuu yaana gara obboleessa keenyaattis hin dabarsine jechuun hin jee. Mee obboleessa keenyaa adeeroo keenya umriin ta'e meeqa? Umriin xiyya moo? Achi jira ko. Umriin xiyya amata 150. Umrii jenna umrii. Amata 150 siin beeka. Waan biraatan siin jiru jira. Umriin xiyya amata 150 naa beekaan yoo. Rabbiin si kan neetu. Gaafa dhalate. Yeroo natti dhalatte yeroo akka naree. Gaafa nan dhaladhe. Amata dachii sossootee isii amata 10 dhaladhe. Achirraan zaabadha amata 150 jira. Dachiin sosoo jechuun yeroo hedduu sosoo jechuun dhageenya. Dachiin sosoo keessaa tami gaata taraatamii tabara kam keessaatii banta. Keenyaan siima kaawwata biyya teenyaatiin siima mikaa itti dhaladhe siima mikaa itti dhalatte siimu jira. Dachiin mikaan itti dhaladhetti sossootee ama 10 taa'eetiin ayyoon xiyya dhalte. Achirraa samamee keechuufee. Amata 150. Maallaqan baanu beekaa jira umriin si gaafachuu jira. Shilingiin irra su amma amata 150 irraa umriin xiyya naa beekaan isin beekaa. Shilingii irra siyoon an jettee irra su. Waan naa beekaan naa beekaan. Akkasuma mustashfaa si geessina gaa ilkee si ilaalanii ilkee faasirraa baasanii ilaalan umrii ta'e isaantu si hima dhayinee ilaalee jechuuf hin beeku. Mustashfaa maali? Mustashfaa bakka itti mana yaalaa jechuudha. Maali korona ni jira mustashfaa dhaqa? La umrii ta'e si gaafanna umrii si ilaalla inaariin hin lolin suuta. Ni deemaa wasirraa mustashfaa fi kana maal ture jira. Bo'aan fayyaan qabaa bara. Eessa deeyta? Bo'aan koronaan qabuun si jechaa hojjira bara amata 150 umrii xiyya taatu ni fudhachuu waattu asuma lafa keessa biraa kuttaa nana qaa. Umrii xiyyaa manna itti nagaawat. Umrii ta'e. Anaaf beekama duba si beeku. Manaakimaatiif beekamoo jiru. Manaakimaa si geessi. Manaakimaa adda baasuu dandeenya. Way ani takkana qabatte hay manaakimaati maaliin godhe bo'aan fayyaan qabaa. Hindeetu jechuudha. Hindaqee. Maaliif? Maali hindaq? Inni deemaa waati. Asiin deema. Eessa deeyta? Bakka maasii bakka nama irraa Bikka akama nama geessan hindaq akama maaliin godhe waan takka akama deene. Biyya ta'e saditti haafamni jiru yaala Aboo hin jiru. goleessa kiyya anuti dhugaani beekaa miti. Namni hoggaa dhukkubsate yoo garaan dhukkube duutuma kana misbaaratti qabanii irraa godhanii kuttee. Maali? Ni huban. Ibiddamu. Maal beektuma mootummaa namni maal beeku? Amma dubaati si gumna umrii si ilaalla moo haala kamii si ilaaluu dandeenya? umrii isaa beeka. Ani takkana qabatte aboo akka jimaan sii maal nama guddaa bara hundi siyaa mata 150. 150? Tunis takkuma gaafa carraa lama daarratti itti deebiin. Yaa tolin si qabadhu namni amata 150 jiru jechuu keeti. Ana garee takkaa 70 80 yoo akkam jabaate. Anaa inakkitti barii kunaasa biraat amata 150 siin jebboleessa kiyya shilingii dirrisu. Wallahi shilingii dirrisu. Maallaqan baanu bara umrii. Sumuni dirrisu shilingii bira kutee sumuni. Inuma takka illee. Shilingii ni deemaa biyya tanaa